Yu qorameera eeyyan dhibbaan dhibbatti qorameera qoramuu isaatti tasuma yoo annoon jedhutti yeella. yeroo ajjasitti wangeelaan bahu gaafa Yesuus Kiristoos lafa onaa qoramu san guyyaa 40 san qoramu waaqayyoon keessa jira moo keessa hin jiru? Namummaa isaatiin osoo waaqayyummaan ni qorama ta'e maal gochuu dhalachuun barbaachise. Inni seetaan No, na falmuu miti kaa hubachuuf yoo ta'e malee ni falmis wajjin danda'e falmaa fi miti laa hubachuu ta'e. barsiisonni keessan hunda dadhabe waan sin jedhe ofitti dheesse gaafa guyyaa Oomaa wanti hin dheeressu hin jiru. dhaggeeffadhu kaa yoo dhaggeeffatu akka jedhan namni gaariin jedhan waa dhaggeeffatu jedhan gaafa guyyaa 40 seexaanan qoratamu sana sekendii takkaafillee taatu sekendii seexaanii Yesuus hin qoru san waaqummaan keessa jirti moo ala jirti? Sittan hima xayyibna dhaggeeffadhu. Natti himin jedha kanuma deebisa. Akkana naan hin jedhin bakka ga'ee jiraanatu si deebisan ta'e. Ayyee deebisa. Mala baasii deebisa. Waaqayyummaan jalqaba irratti waaqayyummaan hin qoramu. Waaqayyummaan hin qoramu osoo ta'e dhalachuun hin barbaachisu. Kanaafuu namummaadhaan bakka namummaadhaan. Namaa fi waaqa adda baase moo seexaanni yeroo Iyyasuus qaama guutuudhaan jiru seexaana bira lafa onaasan bosona keessa caakkaa keessa waliin jiru sana Yesuus Kiristoos caakkaa san keessa waaqummaan isa keessa jirti moo hin jirtu? Hin jiru namummaadhaan waaqummaan qaama tokko qaba jennee hin jirru. Kennaa deebiste kanaafuu Yesuus Kiristoos guyyaa san waaqaa miti jechuu yeroo hunda Yesuus waaqa ta'uu hin danda'u. Ni danda'a dhibbatti danda'a ati fudhachuu dandeessa waaqa miteettee fudhachuu dandeessa ani garuu akka naa galetti ni fudhadha. Guyyaa seexaanni akkasitti taa'ee yoo ati dhugumaan ilma waaqayyoo taate dhagaa kanarraa gad darbadhu jedhuun waaqayyo abbaan isa keessa jira moo isaan ala jira? Waaqayyummaadhaan hin jiru namummaadhaan jira. Deebiste ammas waaqummaan qabu jechuun guyyaa sana Yesuus guyyaa 40 waan ofii shaadaa qabachuuf jedha hafuurri kiyya waan ofii guyyaa muraasa booda shaadaa qabatta akka Yesuus hin qabatta gooftaan galgala kana wangeelli akka jedha ammas dubbii wangeelli kun dubbii waaqayyooti moo dubbii seexaanaati isiniin garsiisuta akka seexaanaa jirtu akka Jaafar akka jedhame miti quraanni kun gartee quraana maarree jinniiti rabbiin quraana jinnii maal jedhe quraanni kun maarree seexaana jedhe sagalee seexaanaa akka sagalee seexaanaati ammaan isin garsiise yoo isin hin garsiifne ani kiristaanaan ta'a. Maal jechaati jedhe wangeelli kuni Allahu Akbar nuti mana keenya nama hin baafnu yoo daangaa tarkaanfatte qofa gartee nagaan si gabbuusna malee anaan rabsiteef sin baasu. Waan jedhe wangeelli uffate daqiiqaa unaman teessisu mana kee keessa. Wangeelli kuni takuu moofaa seera uumamaa takkarraa jalqabatti waaqayyo bantiiwwan waaqaaf lafaa uume jedhe hanqa kakuu gartee haarawaatitti hanqa xumuraatitti dubbii waaqayyooti moo dubbii seexaanaati? Dubbii waaqayyooti. Ameen. Dubbiin seexaanaa keessan jirtu? Akkana jedhame kan jedhame barraa'e ni jira garuu dubbii sagalee waaqayyooti. Ansaan isin jenne dubbiin seexaanaa as keessa jirti moo hin jirtu? As seexaanni dubbatu. Seexannan akkana dee kan dubbate hin jiru garuu hafuuraan xayyib harkaan dhufee barreessettee taa yaaddaati hintee. Xayyibdiisi waan siin jedhe ni barreesse hin jenne barre waan ofii waan jedhe. Sagaleen waaqayyoo sagaleen seexaanaa as keessa jirti moo hin jirtu? Seexaanni haasaawee itti dubbatu Yesuus barsiisu. Kan yoo ilma waaqayyoo taate sirra gad darbeetteessa wantoota akkasii naa fiduudhaaf. Dubbiin san dubbii waaqayyooti moo dubbii seexaanaati? Dubbii waaqayyootiin gargaaramanii barreessan malee yeroo san namni argee barreessin jiru. Embiyyoo. Waan siin jedhu amma gara amma yoo ati quraana maal seexaana tam yoo ati dubbiin tu dubbii seexaana ta'een deemne yoo loluu baatte na dhaggeeffatte. Kiristoosiin jedhee hin deemu. Amma qoy. Amma gaa sagalee Luqaas siidha gaa qoy naaf sagalee waaqayyoo afaan hin dubbatin har'a. Yohaannis mana dhufa Luqaas waa isa nagaa laafoti. biyyoo jedhe haadha waan ofii. Yalarra har'a hin fudhatti gaba. Nyaan muraa guutee asuma biyyoo jechaa alta. Afur. Amantii nama arrabsettee misumaan arrabsaa maaliin godha? Jaafar wangeelli si bira jiraa miti ni qabda waan ni aappii qabda moo
Happy bilbilarraa. Okay, itu badis kanumaan dubbisa. Waan kana barreeffamni Fiduu niin fida bilbila biraa koo happy fiduu. Meeqaan sinii baasa? fidi. Fidu qol. Dhabe bar maraataa jira Kiristoosi. Ni qaba bar. Ijat natti kaat ifa waa xiqqasho barreeffama kanaatu akka malee xiqqaadha. Wangeelli afaan Oromoo kun akka malee xiqqaadha barreeffamni isaa. Kiristoosas taatu lamtanitti jaanin argitanii seechi mana taa'aadha. Kana dulloomaa baran yoomiin dulloome. Kanaafuu galaa kan miidiyaa Siifinni wal qixaa miti ammoo kun hogizee kan tajaajilaltu waan hubi. Kiyya kan ol qabame gartee hanqaan gartee gaddeebuutti maaliif hanqa qabrii seenutti maal isaan deema. Waan Ani garuu ofii to'amatu shantam taatee jirti. qabrii keessan bichaa yaa Waaqayyo ani qabrii maadirii wallaa akkamitti akka seenan iddee akkamitti dhaabbachuu jiru fuula Waaqayyoo maqaa Yesuus abboo Waaqayyoo sinaa yaadatu. Funyaan muraa gooteus. Impiyya. Yoon si dhiise waan ofii. Mala qaba ustaadinaas. Yaa buuma. Kottu baana bakka waan ofii raftu anchi. Dubbiin tun maal taate beekta? Laal dubbii kana dubbachuurra buufata xiyyaaraa dooniin ni dhufaa yoo jettee fudhatte. Jaafar kun kopheen ta'ee dhufedhanii qoy lubbuu. Nagaa siif haa ta'u Jaafar. Amiin naaf haa ta'u. Kiristoosin hin maxxansine hin argine. Hin maxxansine isin antara ragaan sii ba'a waan ofii hin maxxansine isin. Hin maxxansu baran warra miidiyaa irratti qabate maal sii nama ni maxxansabu. Keessa qabate. Isin waajii maxxansitu kun hoggeetii xiqqisha waajii jalan nu jalaa galee shaf godhanii as nu deebisan malee. Zim jedhi dhala. Jaafar akkam nagaa keedhaa. Waan ni dhaqi Nagaa kiyya. Dhugumaati gooftaa fudhattee tamiti. Lakki naan kennamne gooftaan takka. Niiramaa hin kennamaa? Maal gochuu dhuftere? Hin dhufneeti beenta hin taane. Itti amanteettaa jiika itti amaniin ture yeroo san malee naan kennamne. Gooftaa fudhattee jirta hitaa baaftanii. Dhaalii azim jedhi maakii irratti qaba. Maqaa kiyya sirrin na yaame dura sirrin na yaame ishee. Biyyooti maakii qabadhu Biyyoo ani sirrin na yaame dura. Gurbasi wajjin haasaan jiru. Sirrin na yaame dura sirrin na yaame. Dura maqaa kiyya sirrin na yaame. Biyyoo anis na yaame dura sirritti maqaa kiyya. Biyyoo. Xaaliyaa. Mee xaaliyaa miti maqaan kiyya sirrin na yaame. Xaaliyaan jedhi xaaliyaan. Xaanii maatiriyaan hin beeku afaan. Yaa sirri dubbisi afaan Oromoo dubbisi. Xalahaadha. Xalahaa okay xalahaati maakii qabadhu tayyib. Ishee. Jaafar maal argitee dhufte jalqaba irratti? Hawwaa tokko shakkiin kiyyarraa qabu hin dhufe malee sii galaa yeroo amantee sii galaa naan jedhan hafuura qulqulluudhaan egaa sii galaa jennaan hafuura qulqulluu eegi dadhabeen firraa gala ji'a 2 guutuun eege. Okay ji'a 2 guutuu eedde garuu amanteetta miti hiree kana harka lukaasee amanteetta. Amane faaya. Amaneera. Hafuura qulqulluudha sii galaa jennaan dhufte malee durmayyoo maayyuu irraan barreechuudha. Naa ibsan gaa isaan hanga danda'an naa himanii naa hangalle kunoo akkamitti innoo bakki honni sirriitti nama hangalu jennaan irra caalaan isaa ergee amantee hafuuraan hiikama malee kanatti hiikamu jennaan hafuura qulqulluu eegee dadhabee dhufe. Hattaa gaaf tokko hafuura qulqulluu yoo alaa guutamatee jedhee halkan qorra keessa ala taa'ee qilleensi hundi qorra nadhee tun ala taa'u. Sabna bifa qabattee si fakkaatti saruu koo dhiisisa kana alan teenye kana wal goyyobsuu saamaadhaan. Dhugaa isaa wajjin haasa'uuf nama ijoollee bira qorra keessa. Dhiisi saruu koo kana waliin goyyobsin soo amma ati hafuura qulqulluu ni argatta jennaan normaal garaan kee dhibbatti amanteen dhufne shakkiidhaan gana hafuura qulqulluudhaan naa galattee kan shakkituun dhufte soo shakkiidhaan har'alleen borulleen eenyummaan Yesuus Kiristoos tasuma siin galu hin yaadina warra amantoonni as keessa jirtan. Siifuun galle ati Kiristoosin kamirree na gixxim godhe tasuma shakkii takkittii irraan qabu. Dhugaa siin galle. Maqaa Yesuus osoo kan bittinneessanii namatti agarsiisan ta'e an ibsii kanatu gooftaa fudhata silumayyuu. Siin galle siin jedhee maaliif siin galle namaan galu waa'een isaa achitti maaliif
waa'ee isaa sii gala jechuurra buufata xiyyaaraa doonii ni dhufti jettee kakatte rabbiin gaaf tokko sii milkeessa maaliif akka carraa roobni hamaa yoo roobe buufata xiyyaaraa yoo roobni balleesse dhugaa doonii ni dhufti wallaahi buufata xiyyaaraa doonii ni dhufti jettee kakatte irra salphaa ta'a kun sii gala jechuurra. Sobla sobla qabaatee si fakkaata baas. Kunoo. Ayyee yaafar koo baga nagaan deebiteeti. Duruma yoo koosin jedhe. Au. Sagaleen kun Ati jiru. hin beektu kaa. Ati hin beektu tokkoffaa barsiisaa keessanii kan na waame. Ragaa baasi. Ragaa Barsiisaa baasi. keessa- Yaafar ragaa baasi. Ragaa baasi. Ani waan akkasii irratti mootole siin jedhu. Ragaas Dhaggeeffa- baasi tun namni kootu siin jedhe jiraanna ragaas baasi. Anatu boru gadi ba'ee Achirratti irratti. gaafa isaa waamicha godhani achirratti nama meeqa jira isaanuma gaafa waamtaniitu jedhi isuma Waa'ee waamicha gochuu miti namni keessan dhufee kootu gooftaa fudhadhu namni siin jedhe jiraanna ragaas baasi. Eeyyee ni jira ni jira. Ragaas baasi. Oo baga nagaan dhufte siin jedhanii raatan malee namni No. kamiyyuu Dhaggeeffa- dhufanii to'e Yaa bo- Kiristoosiin yella as baas. Gaafattee callisika siifin himaa callis Ayyee. ani isaanii wajjiniin kaniin wajjin haasaa godheyyuu utuun yamaniin durayyuu soomana booda namani soomana keessa tun soomana jirutu jara mataanaa keessa wajjin haasaan ture. Maqaa isaanii yoo nadhee hin barbaanne malee isiin nama lama jira. Ragaa qabaannan abbaa fedhe haa ta'u as baasi. Anatu borba'ee viidiyoo irratti hojjeta. Dhageessanii. Si baasuun dirqamaa miti. Jaraa wajjin nagaa qabna jechuun jarri waan haa kafalanii yookiin waasii kana maalee osoo hin taane akkanumatti kanaan sirriidha maaliitii koottuu amanii yeroo guyyaa meeqa maafii namantu koottuu amanii waamicha naa godhaa turan ni jiran. Arras isa Isaan immoo- maaf kunoo karaan dhugaan jireenya Yesuus kootta abbomaas taas hundi keessanuu kootta. Sana mani waamaales. Okay, afaan Oromootiin Isa karaa kanaa jechuun. miti. Karaa jechuun karaatti as geessa osoo hin taane karaadha. Eega mara geeffadhu karaa kana hin dinne karaa miti Yesuus hin jenne dhugaa miti hin jenne. Okay, dhugaa jechuun maali? Yesuus dhugaadha goyette. Dhugaadha gaafa jedhu kanan biraa dhara wanti dhugaan hin jiru jechuudha. Dhugaa barsiisa moo dhara barsiisa? Ah? Dhugaa barsiisaa mi? Dhugaa tasuma soba hin jiru keessa. Goobas, dhugaan inni barsiisan kan eenyuti? Kan ofiisaa. Ha kijibde Waaqayyummaa isaa jechuudha. wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 irratti akka jedhu ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageessanitti meera jedhe waaqayyo irraa dhageen Kunaa waaqayyooti kan namummaa isaatiin jechaa jira. waan jedhe dhugaan san dubbiin an dubbadhu kun kan kootii miti jedhe kan isan ergeeti dhuga moo soba Waan namummaa isaati wanti inni barsiisan jiru. annama Akka namaa ta'uu malee. jedhu Yesuus Kiristoos yaa barattoota kiyya har'a namummaan isin dhufe dubartee waaqummaa fi namummaan isin dhufa akkasi Akkasitti haasa'uun qabu dirqama. hin jedhu ka isinumaatu kana warruma tiktookiti waldaa keessatti mala kana baaftan malee annamummaa fi La. waan sin jedhu Yoo okay hafuura qulqulluuti isinii galan jedha ustaaz. Yoo nani deeme isiniif hin ergaa jedhee. waa'ee hafuura qulqulluun si gaafadha hafuurri qulqulluun waan fagoo waan kaluu waan hin beekne waan irraanfattee si yaadachiisaa mi Eewwa. okay wangeela osoo hin laalle wangeela Yohaannis boqonnaa 20 fi takka 20 takka maal jetti Amada fi hafuura Maal qulqulluun jechuudha? Indee kadhannaarra hin jiru baar. hafuurri qulqulluun waan ati hin argine waan ati hin beekne waan ati hin dandeenye hunda si gargaaraami Amma osuma miidiyaa kanarraa kanatti iyyuu hafuurri qulqulluu waan ofii qabdeettee na gaafatta mooree. amma sa'a kanatti hafuura qulqulluu ni qabda Kanaafuu ani koo amma miidiyaa kanarra hin taphattama baara maal waan ni qabde tan gaafa dhabeetu atuun qabdu maal keessee waan si jee waan ofii hafuura qulqulluu galgala kana ni qabda amma Mucaa amma tiitaa kirraa naasaara baar. hafuura qulqulluu tiktook irratti yeroo na hojjaa soitu kan hin qabdamoo baadoono Hin qabu. hin qabdu maarree hafuura tuu hin qabdu maal goota nu rakkitare okay amma deem gara jaafar gara wanta deemna wangeel waa'ee qoramuu yesuusan dubbiin seexaan akka wangeela keessa guuttee sin argisiisa gartee waan ni dhage wangeela luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa tokko irraa dubbisi walumaan takka takka yaana dhaggeeffadhu waan ofiitis Lubbuun raftoota amma qoy maakiin qabu. Lukaas afur tokkorraa. afur takka irraa dubbisi afur takka irraa boqonnaa Yesus hafuura qulqulluudhaan erga guutame booddee ka jedhu. akka beekanitti haa dhagee waan dhaggeeffadhu waan ofiitis bani banadhu wangeela hin didina Wangeela meeqarra banadhu? wangeela gartee luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa Lukaas. Luqaas weena. maashaallah si jaalannaa barati kiristaanallee taatu Galatoome waan jadadeeniyo. akka si jaalanna nama akka keetii kan jaaladhu lubbuu teeti jaaladhu kan jedhu caafamee jira si jaalanna
ragaa baasi quraana irraa kaafir qoy ustaad waaqa rabbii kiristoosin qoy gaafii si gaafadha quraana wayinaa hikime ustaad dhugaa kiristoos qoy waan ofii siika kanarraa dubbisee bakka kana dubbisneetu man siika. Okay, Luqaas meeqa. Luqaas 4 boqonnaa takkarraa qoramuu Yesuus jedha. Qoramuu Nabi Muhammadii miti qoramuu Allaahtii miti Yesuus waaqa keeti. Muhammadin hin qoramne miti isilumayyuu. Maaltu qorate fayyaan qabdu anu. Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutame booda. Dhaabbatu suuta sagalee waaqayyoo kanatti dubbisanii. Suuta jaafaraa dubbisu. Geeti ammas maanu rakkita reefu waan ofii galchaattee iyyita amma maanu rakkita maqaa isaatiin. Turre baraage seenne turre. Waliin bultani haadha manaatii abbaa manaatii Bakka tokko jirra bar gubbaa jala jala fokkee. Ammatu garaa algaadhaa maa taate ijoolleen nuti. Habibti balbala si cufaaraan dhuftamoo deeggama waan ofii. Hojii Oromoo Gomoroo kanurraa dhiisa Oromoo keessaa nutti hin beehini. Ayyeeshee bichaa kan lafaafee. Daafar fuudhi sagalee waaqayyo ol dubbisi qaceellotti maquma keetiin. Hayyee. Tokkoffaarratti Yesuus hafuura qulqulluudhaan erga guutame booddee Yordaanosii deebi'ee hafuuruma sanaan lafa onaa keessa guyyaa 40 gaggeeffame. Goobas achuma dhaabi. Lammaffaatu dubbista. Maaliin guutame deddeebi'u ture waan ofii? Itti fufii dubbisi. Hafuura gaafachaa deemaa kan maal deebisa maaliin guutamee ture Yesuus Kiristoos yeroo akkasitti nan gaafattu dubbisii fi xiitoo maal jedhee macaafarraa deebiseef gooftan Yesuus. Dubbisee fitee si gaafadha. Amma barbaadde sanitti dubbisee erga booddee akkana jedheera akkam jechuudha. Irra deddeebi'u kun as gaafachuun isaan kutaka. Amma waan jedhe Yesuus Kiristoos maaliin hafuura qulqulluudhaan guutamee garam deddeebi'aa ture? Gara lafa onaatti gaa. Gara lafa onaa? Ayyee asumata hafuura qulqulluun guutamee wayii hafuura hamaadha. Maa sodaatti ijoolleen deebisu waan barreeffame. Hafuura qulqulluudha jedhi waan achirra jiru dubbatu. Deemsa maaf sodaatan deema. Ayyee hafuura qulqulluun guutamee jedhi hafuura hamaa. Kanaafuu maalis jedhare? Okay itti fufi Jaafar lammaffaa. Hayyee. Seexanaanis qoramaa ture. Guyyaa sana hunda homaa iyyuu hin nyaanne. Macaafnuun deebisaa guyyoota sanaattis hin beela'e. Yesuus Kiristoos maaliin qoramaa ture waan ofii? Video waraabbataan isaanii fi bar deebiin achuma jala jira haa dubbifatanii dhiisa. Wanti bar uummanni ofitti waraabbataan shufaa isaaniitti sin amanan waaqayyootti sin amanan Yesuusitti hin amanan hafuura qulqulluutti sin amanan waan isiniin jedhe. Yoo kan sodaatan taate itti fufii dubbisi. Yoo kan sodaatan taate takka isin dubbatin ana wajji. An waan jiruun isin gaafachuu jira malee quraana irraa isin hin gaafanne waan afaan Oromooti afaan Arabaatiin Ingiliffaa Amaariffaa miti. Gartee Seexaanaan qoramaa ture guyyaa sana hundumaa iyyuu gartee hin nyaanne hanga dhuma guyyoota saniititti jedha. Eenyu qoramaa ture? Waaqayyo abbaadha moo ilma? Namummaatu qoramaatii jira. Goobas waaqayyo ni qoramaa hin qoramuumi? Waaqayyo hin qoramu. Namni qoramu waaqa ta'uu ni danda'a? Namummaa Yesuus keessa waaqayyummaa jira. Namni seexaanaan qoramu waaqa ta'uu ni danda'a? Ni qoramaa siin jedhe bar namni ni qoramaa waaqayyummaa ni qorama. Anis ni qorama atis ni qoramta Yesuus illee ni qorama. Abrahaam namni hundi ilmi nama hundi seexaan waaqayyo seexaanaan hin qoramu hamaan hin qoramuumi? Eewwa. Kanaafuu Yesuus Kiristoos hin qorameemi? Eewwa qorame. Yummaan Kiristoos keessa jira. Kanaaf mee yoo dhiiftee hote geetii reefaan uumaan beeku waan ofii ata yoo ustee maaca barbartaree. Yesuus waaqaamti jechuuf jecha ati faallessitee deemta yaa jedhu guyyaadhaan jechaati rushu. Inni jedhee firraa fuudhama moo inni jechuu baate firraa itti deebi'a. Geetii teenya hoosika waan jedhe qaamni seexaanaan qoramu waaqa ta'uu ni danda'a isin lachuutu deebisa. Namummaa Yesuus keessa waaqayyummaa jiraadha dhibbatti namummaa isaa qorameera. Akka ati jettetti siin deebi'u akka ati jettetti hin deebi'u laazim. Yes, waaqayyootu seexaanaan qorame moo ilma namaatu qorame seexaanaan? Ilma namaa san ilmi namaa san eenyu? Yesuus Kiristoos isa nama ta'e. Yesuus san seexaanaan qorameemi? Eewwa namummaa sanii Yesuus san waaqa moo nama? Waaqayyo nama guutuu nama waaqayyo guutuudha. Qolaasaa lamarratti dubbateera. Waaqayyoon Yesuus immoo
Yesuusin namummaa fi waaqayyummaa qabaasin jechaatii jira baaf. ani beeke waan jedhe adda baafnu Yesuus yeroo jennu kana Yesuus jechuun nama moo waaqa jechuu? Fayyisaa ilmaan namaa jechuudha. Amaanu'eel Edeetii keera macaafa Ajoo waan jedhu Yesuus namni jedhamu kuni nama moo waaqa? akka ati jettetti hin beeku siilleen hin deebisu sababni isaa yoo akka macaafni qulqulluu hedduutti malee akka ati jettetti si deebisaa hin jiru baaf. Waan ofii akkuma ati jettutti hayyee ittuma fufnaa qoy waaqayyoon qoramuu jettee kanaafuu uummataaf ni gala yeroo sun dubbatu kana uummatachi alaati waan jedhe itti fufi sadaffaa Jaafar. Ayye. Seexanichi yommus Yesuusiin dhuguma ilma waaqayyo yoo taate dhagaa kana buddeena ta'i jedhiiti abboomi jedhe. Okay, gobas achuma dhaala. Eenyutu gartee eenyutu Maal Yesuusin deebiseef deebii isaa achumarraa argatta. Qoy qofa beeke singa ani waan siga maaliin argattaa miti bara laguunaa fidda waan jedhe eenyutu Yesuus ilma waaqayyo yoo taate dhagaa kana buddeenatti gartee geeddari jedhi abboomi ajaje kan jedheen eenyu. Seexana jedheen. Okay, dhugumatti ilma waaqayyo yoo taate kan jedhu kun dubbii kana eenyu dubbate afaan eenyutu irraa baate dubbiin tun afaan waaqaati moo afaan seexanaati irraa? Laazim seexana kan jedhe garuu kan barreesse seexana miti. Ani san siin jenna eenyu barreesseen jenne amma eenyuun akkana jedhee jee Jaafar hattuudha Abu Mu'aaz jedhee namni tokko yoo barreesse dubbii san Jaafartu jedhe moo qaama barreessantu jedhe? Laa Jaafartu jedhe. Gobas dhugumaan ati ilma waaqayyo yoo taate kan jedhe dubbii kana kan dubbate waaqayyo abbaadha moo ilma moo seexana? Isa kana kan jechaanii jiru seexana jechaanii jira. Eeywa gobas dubbiin kun afaan